Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kiristoos du'a ka'eera. Aangoo fi humna guddaatiin seexaanni hidhameera. Addaan bilisa baheera. Sichi nageenyiif gammachuu addunyaa hundumaaf taa'eera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo kan Yesuus Kiristoos isin jaallatu, isinis kan Kiristoos jaallattan, sagalee Hafuura Qulqulluu kana kan dhageessan hundumti keessan bakkuma jirtanitti nageenyi Waaqayyo Abbaa, nageenyi Waaqayyo Ilmaa, nageenyi Hafuura Qulqulluu isiniif haa ta'u. Amma akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti daqiiqa muraasaadhaaf sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Waaqayyo Abbaan keenya inni iccitiisaa abbootii qulqullootaaf bane, nufillee qalbii keenya banee akka qalbeeffannu fi akka hubannu fedha feeyyamaa sanuuf haa ta'u. Kanatti aansuudhaan barumsa kan itti barannu mata dureen barumsa keenyaa akkas jedha. Isin yaa ijoollee koo wanti nyaatamuu qabdu kan jedhu ta'a. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 5 irratti kan argannudha. Gaafii kana kan gaafate qorichi keenyaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos lafa kanarra deddeebi'ee erga barsiisee booddee guyyaa jimaata kanitti fannoo irratti fannifame erga du'ee booddee erga awwaalamees booddee ka'umsa Yesuus Kiristoos karaa Maariyaam Magdalaawitiin habaran hubatanii malee Yesuus Kiristoos ka'uu isaatiin du'a injifatee ka'uu isaatiin garuu bartoota Kiristoosiif bal'inaan amanamaa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf namoonni baay'ee keessumaayyuu duukaa bu'oonni Yesuus Kiristoos gara dubaatti deebi'anii isaa hojii isaanii isaa kaleessaatti, jireenya isaanii isaa kaleessaatti deddeebi'uu jalqabanii jedha. Asii wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa wayita dubbifnu qulqullichi Phexros ka'ee yaa jaranaa amma deemee qurxummii qabachuun barbaada kan na waliin deemu jiraay jedhee yommuu gaafatu Didimoos kan jedhame Toomaas, biyya Galiilaa Qaanaa kan ta'e Naatnaa'el, ijoollee Zabdiyoos warri kaanis wajjin ta'anii gara laga Xibriyaadoos deemanii jedha. Gara laga Xibriyaadoos deemanii qurxummii qabachuu jalqabani. Halkan guutuu dhamaa bulani. Halkan guutuu dadhabaa bulani. Waa tokkoyyuu garuu argachuu hin dandeenye jedha. Hin yaadattu taanaan wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa jalqabnee yommuu dubbifnu qorichi keenya Yesuus Kiristoos jalqaba lallaba wangeela yommuu jalqabu Phexros ilma Yoonaa Simoon jedhamee yommuu waamamu san laga kanarratti saaphana isa darbatee qurxummii qabachuudhaaf baay'ee dhamaa baay'ee ifaaja akka bulee fi ganama irratti Yesuus Kiristoos dhufee yaa namicha nana adoonii kee kana naaf eeyyamtaa laata irraa dhaabadhee wangeelaan barsiisaa jedhee yommuu gaafatu tolee jedhee meeshaa isaa kan ittiin qurxummii qabatu san Kiristoosiif gadhiisee jedha. Jirra dhaabbatee Yesuus Kiristoos wangeelaa lallabee yommus yaa namicha nana saaphana kee gara mirga keetti gatii ittiin jedhee jedha. Yommus qurxummii baay'ee saaphanni isaa gatarsaa'utti qurxummiin baay'ee isaaf ta'ee jedha. Yaa saba Waaqayyo nuti yommuu hojjennu saaphana kee darbadhu jennaan inni kan darbate akka jecha kee yaa barsiisa halkan guutuu dhamaa bulleerra silaa huma argachuu hin dandeenye dadhabaa bulleerra huma argachuu hin dandeenye amma humna keenya dadhabneerra akka humna keenya osoo hin taa'in akka humna keetti akka fedha keenya osoo hin taa'in akka fedha keetti darbannaa. Yaa saba Waaqayyo galaanaan kan fakkeeffamte addunyaan kun akka nuti biddeen nyaannu akka nuti qufnee bullu Waaqayyoon akka abbaatti nu soora akka ilmaatti immoo nu gaafata. Akka abbaatti nutti kenna akka ilmaatti immoo kennaa jedhee nu gaafata. Yeroo baay'ee bataskaana keessatti kurnoo fidaa galchaa galfadhaa Waaqayyoodhaaf waan barbaachisu hundumaa kennaa yommuu jedhamnu akkamitti Waaqayyo nu gaafata jireenyoo akkatti mi'aayeera. Ani mee maallaqa kana saantima kana argachuudhaaf baay'ee dhamaa'eera akkamitti Waaqayyoon kana nu gaafata jennee hin gunguminaa saba Waaqayyo. Isaa argannee harka keenya qabnu kana keessa osoo hin taa'in waan hin qabneerraa yoo Waaqayyoon nu gaafata. Waan hin qabneerra. Yaadattu taana wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti biyya Galiilaa Qaanaatti cidni mana Dookimaas keessaa yommuu qophaa'u namni hundumtu erga dhufe booddee
Usuma nyaatanii osuma dhuganii daadhiitu dhumeedha. Daadhiin wayinii hin jiru. Giftiin keenya dubroo Maariyaam araarri ishiinuma hundumaa waliin haa ta'u, ayyaanni ishiin ufaa baay'atu gara Kiristoos dhiyaattee yaa ilma koo daadhii wayinii mee hin qabanii ittiin jette. Daadhii wayinii mee hin qabanii. Kana beeka Waaqayyoon. Akka inni wayiniin dhume hin beeka moo hin beeku? Hin beeka. Garuu seera qabeessaan nu gaafata. Akka nuti gaafannus nu taasisa. Innis nu gaafata, akka nuti gaafannus nu taasisa. Kanaaf gara isaaniitti dhufe halkan guutuu ifaajaa bulani, umaan dhabani. Yaa ijoollee koo waan nyaatamuu qabdu jedhee biddeen gaafate. Inni biddeen gaafate kun biddeen jireenya kan ta'e Kiristoos. Inni biddeen gaafate kun wangeela Maatiyos boqonnaa 6 kanaaf waan nyaattaniif, waan uffattaniif, waan dhugdaniif hin dhiphatinaa. Allaattiiwwan samiirra ilaalame hin qotan, gombisaattis hin naqani, garuu abbaa keessanis samiirraa isaan soora. Isin allaattiiwwan samiirraan caaltan immoo hin caaltanuu jedhee gaafate. Allaatti caala, inni allaatti sooru nun soora. Biddeen isaa badu miti, biddeen jireenyaa. Foon isaa fottooksee dhiigaa isaa dhangalaasee nu sooreera Waaqayyoon. Nuti biddeeniif akka cinqamnu, biddeeniif akka dhiphannu miti. Foonii fi dhiiga Kiristoos argachuudhaaf dhama'uuf akka qabnu Waaqayyo waan nyaatamuu qabdu jedhee gaafate. Waaqayyoon hin nyaata ammoo hin nyaatu jennee yoo gaafanne hin nyaata. Hin beelaa ammoo hin beelaa'u jennee yoo gaafanne hin beelaa. Maal beelaa? Biddeen miti jedhana. Kan inni beelaa'u biddeena miti. Inni ganama nyaatamee galgala daaraa kan ta'u miti. Inni ganama tolfamee galgala kan badu miti. Inni kan dhama'u gaarummaa beelaa nurraa. Qulqullicha Abbaa Hiriyaaqoos qiddaasee isaa irratti Phexrosiif akka mul'iftee hundumtu barruu kee irra jira kan jedhu san hayyoonni mana kiristaanaa yommuu hiikan maal jedhu? Phexrosiif Kiristoos harka isaa irraa addunyaa akka cinaa qabateetti mul'iseedha. Aduwwaan yommuu deddeebi'e, ifti samiirraa yommuu deddeebi'e, bubbeen yommuu bubbisu, addunyaa keessaa yommuu cubbuun baay'atu Phexros arge, wayyoo yaa Kiristoos addunyaan darbuuf ka'eera. Addunyaan kun baduu fi maal nyaattaa laataa jennaan dhiphina kiristaanotaa nyaadhaa jedhe. Maal dhugnaa jennaan imimmaa gaabbii, imimmaa garbii qalbii jijjiirrannaan dhugaa jedhe. Kanaaf Waaqayyoon kan inni beela'u, kan nurraa barbaadu biddeen miti. Nu barbaada, nu beela'a. Qulqullichi Abbaa Giyoorgis Sagaasichaa namni beela'ee gara biddeenitti akkuma fiigu, namni dheebootee gara bishaanitti akkuma fiigu, ilmi kee Yesuus Kiristoos isa cubbamaa isaa cubbuu isaa irraa haquudhaaf hin fiigaa, hin ariifataa jedhee dubbateera. Kanaaf Waaqayyo ganamaaf galgala dhufee yaa ijoollee koo waan nyaatamuu qabdu, waan dhugamuu qabdu jedhee yommuu nu gaafatu kan inni dheebotu, kan inni beela'u, kan inni barbaadu gaarummaa keenyaati. Isa hiyyeessaarra bulee biddeen nu gaafata. Isa harka lubichaa irraa ta'e immoo of nu nyaachisa. Abbaa akka Kiristoos hin jiru. Abbaan inni lafarraa biddeen tolchee yookiin biddeen daabboo bitee mucaasaaf kenna. Yesuus Kiristoos garuu foon isaa fottooksee nuuf laateera. Kanaaf yaa ijoollee koo waan nyaatamuu qabdu jedheenii isaaniin gaafate. Yommus maal jedhanii? Hin qabnu. Hin qabnu. Hin qabnu jechuun kana, hin qabnu jechuun keenya kana maalidha laata? Amma Waaqayyoon biddeen nu gaafate dhufe yaa ijoollee koo waan nyaatamuu qabdu, waan nyaatamuu dhiisiti, waan dhugamuu hin qabnu jenna. Manni keenya oduwaadha jennee rakkoo keenya baay'ifna. Hin qabnu. Akka nuti hin qabne immoo inni hin beeka. Akka nuti hin qabne immoo inni hin beeka. Akka nuti rakkanne immoo inni hin beeka. Rakkoo keenya hin beeka. Maaliif? Yesuus Kiristoos nama ta'eera. Nama amanamaa, Waaqa amanamaatis. Dadhabbina namaa maal akka ta'e hin beeka. Garuu gara isaaniitti dhufee maal jedhee? Waan nyaatamuu qabdu jedhee isaaniin gaafate. Isaanis hin qabnu jedha. Amma saaphanicha gara mirgaatti darbadhaa isaaniin jedhee jedha. Gara maalitti? Gara mirgaatti. Mirgi jechuun humna jechuudha. Mirgi jechuun aangoo jechuudha. Mirgi jechuun immoo
cimaa jechuudha. Gara ciminaa kootti, gara humna kootti deebi'a, gara kootti deebi'a. Mirgi ana, mirgi keessan ana, gara mirgaatti darbadha jechuun gara kootti koottaa, gara kootti deebi'a jechuudha. Yaa saba Waaqayyoo, nuti mirga nutti fakkaatee gara bitaatti baay'ee fiigneerra. Gaarii nutti fakkaatee gara yeeraatti, ifa nutti fakkaatee gara dukkanaatti, jireenya nutti fakkaatee gara du'aatti, qulqullina nutti fakkaatee gara cubbutti fiigneerra. Baroota meeqa gara dubaatti yommuu jireenya keenya yommuu sakattaanu kana ilaalla. Saaphana keessan gara mirgaatti gataa yennaan baay'ina qurxummichaan kan ka'e saaphanicha gatarsaa'utti argitanii eebbi Waaqayyoo akka bakka ta'e. Eebbi Waaqayyoo hammam akka ta'e hubadha. Saaphanni isaanii haga ni tarsaa'utti sugni Kiristoosiin, sagalee Kiristoosiin kan kenname hundumtu ni ajajama sila ta'eef gara saaphanichaatti ol galan haga saaphanni isaanii tarsaa'utti. Kanaan dura saaphanni isaanii tarsaa'e babbadeera. Amma garuu saaphanni isaanii hin tarsaane. Kanaaf amma Yesuus Kiristoos gaafachuu isaatiin isaan nama tokkotu dhufe waan isaan gaafate isaanitti fakkaateedha. Hin beekne laga Xibraados bukkeetti hin beekne. Isaan hin hubanne yommus maal jedhee gooftaa kan jaallatu kan jedhame qulqullichi Yohaannis inni mee gooftaadha isaaniin jedhe. Inni mee gooftaadha. Hin jenna laata. Yommuu sugni Waaqayyoo nuuf baay'atu, yommuu eebbi baay'atu, gombi isaan keenya midhaaniin, sanduuqni keenya maallaqaan, qeen keenya ijoolleedhaan, eebbaan yommuu guutamu kun mee hojii gooftaatii jenna immoo hojii kootii jenna. Silaa baradheef, silaa dhama'eef, silaa daldaleef argadheenna immoo Waaqayyoon nu eebbiseenna. Namni Waaqayyoon alaa dhama'u ufumaaf dhama'a. Namni Waaqayyoon alaa nyaatullee tasgabbii hin qabu, boqonnaa hin qabu yaa saba Waaqayyo. Kanaaf maal jedhee gara mirgaatti gataa. Gara mirgaatti yommuu inni gatan, yommuu isaan saaphanicha gatan, qurxummii baay'eetu gara saaphanichatti galee. Amma Kiristoos irraa fagaannee, Kiristoos irraa adda baanee, Kiristoosiif dugda keenya kenninee, bitaa keenya qabannee kan fiigaa jirru baay'een keenya jirra. Inni faajina hin dhamaan. Ofiif garuu maallaqa baay'ee lakkoofnaa, boqonnaa garuu hin qabnu. Maallaqa keenyaan siree bituu dandeenya, firaashii bituu dandeenya, hirriba garuu hin qabnu. Manni haala kaa'u, namni hirribaa dhabee akkamitti akka bulu. Makiinaa maal fakkaatu, konkolaataa maal fakkaatu oofa. Garuu konkolaachisni sunis, konkolaatichis Kiristoosiin ala taa'inaan gara Kiristoos hin geessu. Kiiloomeetira meeqa deemuu danda'a? Gara Kiristoos bira garuu deemuu hin danda'u. Namoonni baay'ee nyaataniiru, nyaatanii coomaniiru, nyaatanii gabbatanii furdataniiru. Garuu Kiristoos nyaanne taanaan wangeela Yohaannis boqonnaa 6:36 irraa jalqabnee yommuu ilaallu namni foon koo nyaatu, namni dhiiga koo dhugu jireenya bara baraa argata. Anis isa keessaan jiraadha, innis na keessa jiraata. Jireenyi Kiristoosii waliin jechuun kanaadha. Nyaanni Kiristoosii waliin nyaachuun immoo maal akka ta'e immoo wangeela Luqaas boqonnaa 24 nutti hima. Akkasuma akkuma Phexros fa'a kana Yesuus Kiristoos erga du'ee booddee abdiin isaanii faanuma du'e warri biyya Emaus keessa jiraatan abdiin isaaniis faanuma du'e. Waggaa 3 ji'a 3 biddeen tolchanii biddeen bitanii hin beekan, uffata qabatanii hin beekan. Yesuus Kiristoos faana yommuu jiraatan dhukkubsatanii hin beekan. Abdiis kutatanii gara addunyaas dhamaanii gara addunyaas yaadda'anii hin beekan. Garuu Yesuus Kiristoos innaa du'u abdiin isaanii faanuma du'e. Akka inni ka'uu hin qalbeeffanne, akka inni ka'uu hin hubanne sila ta'eef gara biyya isaaniitti gara mandaraa Emaus jedhamtutti deemaniidha. Waa'ee Yesuus Kiristoos dudubbachaa, waa'ee isaa haasa'aa gara biyya Emaus yommuu deeman namichi tokko keessuma fakkaatee isaan jidduu argamee yaa jaroota nanaa akkasitti dadhabdanii akkasitti utuma laaftanii waa'ee eenyu dubbattu laata jennaan. Ati biyya Yerusaalemiif keessummaadha. Luboonni fi hangafni luboonni guyyaa 3 kanan duraa namicha Waaqayyoo fi nama fuulduraatti eebbifamaa kan ta'e Yesuus Kiristoos akka isaan ajjeesan hin barree, nama gaarii akka isaan ajjeesan hin barree. Garuu dubartoonni tokko gara awwaalichaa deemanii foon isaa dhabnee irraa jedhanii nutti himanii garuu amanuu hin dandeenye jedhanii.
akkamitti kana wallaaltanii jedhee abboommii Musee irraa kaa'ee kitaaba kakuu moofaa keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos isa caafame hundumaa isaaniif barsiisaa isaaniif himaa gara biyya Emaahusitti yommuu galgalaa'uu qaqqabanidha. Yaa namicha nanaatoo keessummaadha ol galiitiin waliin nyaadhu isaaniin jedhan. Ol galiitiin waliin nyaadhu. Innis isaan waliin galee maaddii dhiyeessanii biddeenicha eebbisee kutee isaaniif yommuu kennu ijji isaanii banameedha. Iyesuus Kiristoos akka ta'e hubatanii eebbifnee maqaa isaatiin yommuu eebbifne isaa waliin yommuu nyaannu biddeen isaa nuti nyaannu kana kan nuuf kenne Iyesuus Kiristoos akka ta'e hubanna jechuudha. Iyesuus Kiristoos immoo waan nyaatamuu qabdu jedhee gaafatee ganda keenya mana keenya dhufee balbala keenya rukutee nu gaafachuu danda'a. Yommuu inni nu gaafatu balbala keenya yommuu bannu biddeen yommuu dhiyeessinu immoo qobaan nyaatu isaa waliin nyaanna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 irratti yommuu ilaallu anoo kunoo balbala kee irra dhaabadhee balbala kee rukutaa namni anaaf banu yoo jiraate olan seena isaa wajjin sirbaataan nyaadha jedhe. Kiristoos wajjin nyaachuu jechuun amma jirana. Kiristoos wajjin nyaachuu jechuun akka salphaatti sin ilaalina. Kiristoos wajjin nyaachuun akkamitti danda'ama jettanii yoo gaafattan taanaan galaati qorroba. Akkamitti Kiristoos waliin nyaachuun danda'a? Hin danda'ama jettu taanaan hin danda'ama. Akkamitti yoo jettan galaatii qiddaasee qaddasiisaa. Qiddaasee gubbaa dhaabadhaa. Iyesuus Kiristoos qaamaan argattu. Qiddaasee yommuu qaddasiiftan foon isaa argattu. Isaa waliin nyaattu, isaa waliin dhugdu. Kanaaf yaa saba Waaqayyo Iyesuus Kiristoos gara laga Xibriyaados dhufee yaa ijoollee koo waan nyaatamuu qabdu jechuunsaa kan inni nyaachuu barbaadu biddeen baduu osoo hin taane nu barbaada. Nun beela'a jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti gara biyya Samaariyaatti yommuu deemu bishaanicha bukkee bartoonni isaa biddeen bitachuu gara magaalaatti deemaniiru. Niitiin tokko dhufte cubbamtu tokko namni kan ishee jibbe gara Kiristoos dhufte isheetti hime bishaan noo baasee jedhee gaafate ati saba Yihudaa yommuu taatu ani saba Samaariyaa yommuu ta'u akkamitti bishaan na gaafatta jecha kan amma barana sirriitti kan barameedha amma ati sanyaa baluu kun akkamitti ta'a waliin jenna. Isheenis kanuma jette kanuma dubbatte. Namnichi inni bishaan si gaafatu kun eenyu akka ta'e otoo hubattee isaarra bishaan gaafatte eenyudhaati? Yaaqoob irraa caalta nan caala. Itti hime eenyummaa isaatti hime. Isheenis gammaddee gara addunyaatti deemte. Bartoonni isaa biddeen bitanii yommuu dhufan barsiisaa nyaadhu eenyaan ani nyaadhu. Namaatu fidee fi taa'inna laata yommuu gunguman waan isin hin beektan kan ani nyaadhuun qabaa jedhe. Kan inni nyaatee itti gabbate kan inni nyaatee itti kufe niitittiin sun yookiin dubartittiin sun gara isaatti deebi'uu isheeti. Gara Yesuus Kiristoos deebi'uu isheeti. Amma inni kan beela'u inni waan nyaatamuu qabdu kan nun jedhu nuti gara isaatti akka deebinu nuti gara jireenya bara baraatti akka deebinu akka nuti qalbii jijjiirrannu isa beela'ee beelaa akka baafnu isa dheebote akka obaafnu isa daara'ee daara akka baafnu fi innaan inni dhufu mirgaas akka dhaabbannuuf waan nyaatamuu qabdu jedhin nu gaafata. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo iyyeessi inni daandii qarqara ta'ee nu kadhatu sun waan nyaatamuu barbaacha jira. Inni afaan Kiristoos isaaf kenna. Inni qullaa ta'e ganamaaf galgala bonaaf ganna aduu fi qorri isaarratti kan itti deddeebi'aa jiran yommuu ilaallu qaamni sun qaama Kiristoos kan Kiristoos isaaf du'eedha. Dhiiga Kiristoosiin kan bitameedha. Isaatti uwwistu taanaan Kiristoos uwwistanistu. Isaaf obaastu taanaan Kiristoos obaastanistu jechuudha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo waan nyaatamuu qabdu jedhamnee yommuu gaafannu hin qabnu jenna. Amma garuu jedha Waaqayyoon. Amma garuu gara mirgaatti sabanicha darbadhaa gara mirgaatti adeebinu. Yaa saba Waaqayyoo dhukkubni amma inni dhufe gara Waaqayyootti akka deebinu carraa nuuf kenneera. Kunu carraa guddaati. Biyyi inni aangoo qaban inni qarooman hundumti isaanii du'aa jiru. Nuti garuu akkasitti miti. Waaqayyoon nu eegeera. Garuu nu eegeera jennee taa'u miti gara mirgaatti haa deebinu. Cubburra haa deebinu. Sanyii wal qoodurra haa deebinu. Yaada wal qoodurra haa deebinu. Walaajjeesurra lagaan qooqaa wal qoodurra haa deebinu yaa saba Waaqayyoo. Qalbii haa jijjiirrannu gara dubaatti. Koottaa gara kootti deebi'a. Koottaa gara Waaqayyootti haa deebinu jedha qulqullichi Hoosee. Inni nu cabseera, inni nu supha. Inni nu rukuteera, inni isaatu nu fayyisaa jedha. Gara Waaqayyootti deebinee biddeen bara bara jireenya bara bara kan ta'e fooniif dhigasa nyaannee qalbii jijjiirrannee
dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedha feeyyamaa isaa nuuf haa ta'u. Haga ammaatti kan nu barsiisee kan nu gorsee Waaqni abbootii keenya Yesuus Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u. Ameen.